Okay, mata dureen irra ilaaluudhaa deemnu waa'ee abnormal pregnancy-dhaatii rakkoolee ulfaa wal qabatanii dhufuu danda'an ciccimtuu akkaataa itti furan. The first one hyperemesis gravidaminidha. Hyperemesis gravidam jechuun haqqisaa itti heddummaachuu yeroo ulfa qabanii. Objektiiviin yeroonii fi boqonnaa kana fitti wantoonni ati beekuu qabdu at the end of this session the student are able to barattoonni maal godhuu danda'anii define hyperemesis gravidamii kana hiikkaansaa maal akka ta'e. Differentiate simple and severe form of nausea and vomiting. Lollonji'uudhaa fi haqqisuu sasalphaadhaa fi cimaan kamii addaan baasee beeka. Risk factor for hyperemesis gravidamii maaltu fiduu danda'a? Sign and symptoms isaa maali? Mallattoon isaa. How to manage akkamitti isii tana furraa fi complicationin isii tana boodaan dhufuu dandeessoo maali? Wantoota hanga kana yerooniif boqonnaa kana fittee ni barta. Jalqaba hyperemesis gravidam jechuun hiikkaansaa it is derived from Greek word irraa dhufe. Jechi hyperemesis gravidarum jechuun. Hyper jechuun excessive jechuudha. Itti heddummaachuu. Emesis jechuun vomiting jechuudha. Haqqisaa. Gravidam jechuun pregnant woman dubartii ulfaa. Excessive vomiting that occur in pregnant woman we call it hyperemesis gravidam jenna. Haqqisaan itti heddummaachuu yeroo ulfaa. Severe enough to cause electrolyte, metabolic and nutritional imbalance. Yoonii fi haqqisaan kun yoo heddummaate dubartii tanarratti rakkoolee hanqina electrolyteidhaa fiduu danda'a. Hanqina metabolic problemidhaa ciccimtuu fiduu danda'a. Hanqina nyaataallee fiduu danda'a. Morning sickness jechuun maali? Morning sickness jechuun ganama nama lolloojjisuudha. The nausea feel by about 50% of pregnant women on getting up in the morning. Yeroo ganama lafaa hirribaa haatu lolloojjihuu nama dhagahamuudha. Morning sickness dubartiin ulfa qabdu hundi walakkaan isii parsantii 50 rakkoo kana ni agarti. Hyperemesis gravidam jechuun actual vomiting in the morning. Yeroo ganama haqqisuu lolloonjii osoo hin ta'in. Hyperemesis gravidam jechuudhaaf vomiting is not confined to morning. Ganama qofatti hin dhaabbattu. Haqqisaan tun. It is repeated throughout the day. Guyyaa dhufatti deddeebitii until affect general condition of patient. Hanga haala isiisanii miitutti. Hangasitti. Differensiin garaagarummaan morning sickness-idhaa fi hyperemesis gravidamii gidduu jirtu maali? Garaagarummaan isii. Morning sickness simple vomiting-idha. Haqqisaa sasalphaadha. Mild formidha. Bifti isii sasalphaadha. Small and clear vomitus-idha. Ammisii xiqqaadha wanni bahu suniis qulqulluudha. It develop by 4 to 6 weeks of pregnancy. Yeroo ulfii torbaan 4 irraa hanga 6 gahu yeroo tana mudatti. The symptoms are worst around 9 weeks. Yeroo torbaan 9 itti cimti. Typically improve 12 to 30 weeks of pregnancy. Ulfii torbaan 12 irraa hanga 13 jidduu yeroo gahe irraa fooyya'ti. Only 50 up to 20%. Parsantii 15 hanga 20 qofaatu and 5% symptoms continue until third trimester. Hanga third trimesteriitti mallattoon kan itti fuftu warreen hanga kana qofa irratti. Until delivery kan itti fuftu immoo parsantii 5. Parsantii 15 hanga 20 yeroo torbaan trimesterii sadaffaadhaa kan keessallee itti dhufuu ni dandeessi. Parsantii 5 immoo hanga dhaltuutti. Hyperemesis gravidamii it is severe formidha. Cimtuudha haqqisaan tuni. Often vomit every day. Guyyaa guutuu haqqisaa oolti. Usually require hospitalization. Mana yaalaa dhayitee siree ciisuufi.
Insidensiin isaa maali? Akkami argamni isaa? Noun faaktiin dhugaan lafa jirtu nausea and emesis are more common. Yeroo tam jirti? Lolloonchi'uudhaa fi haqqisuun yeroon isin baay'inaan jirtu during first birth and limited early pregnancy. Yeroo jalqabaa san yeroo jalqaba da'anii fi akkasumas yeroo ulfa jalqaba nama eegalu san lolloonchi'uu fi haqqisuu wooma jiraati. Twin and molar pregnancy yoonii fi lakkuufaa garaa qabaatanii fi ulfi sobaa yoo jiraate. Molar pregnancy jechuun ulfa sobaati. Unwanted pregnancy ulfan feene sammuudhaan osoo jibbituu ulfooyti. And it has got familial history. Akkasumas seenaa maatii illee ni qaba. Jechuun mother and sister also suffer from the same manifestation. Haadhaa fi intalti illee mallattoo wal fakkaatu qabaachuu danda'a. Yoo haatii sun yeroo ulfaa kanii haqqisaa kana qabaattu taate intalti isiillee ni qabaatti. Hyperemesis is affected between 0.3 up to 2.3 of all pregnancy. Garmalee haqqisaan itti heddummachuun kuni dubartoota ulfaa parsantii duwwaa tuqaa sadii irraa hanga parsantii lamaa miidhuu dandeessi. It is now rarity in hospital practice. Yeroo ammaan tanaa kana garuu hammisaa gad bu'ee jira. Less than 1 in 1000 pregnancy. Ulfa kuma keessa nama tokko fa'aa qaba. Usually start between yeroon isin eegaltu haqqisaan tuni 4 and 6 week. Torbaan afurii fi torbaan jaha jidduudhatti peak around 9 and 9 week yeroo geessi. Ol kaatii improve kan taatu garuu kan irraa dhabamtu takka disappear kan taatu about 20 weekidha. Torbaan 20tti irraa batti. Afurii hanga jaha jidduutti eegalteeti yeroo 9 geessetti cimtee san booda yeroo 20 geesse irraa hutti. Approximately 1 to 5% of patients with hyperemesis are hospitalized. Tilmaamaan warreen rakkoo tana qaban parsantii takka hanga 5 keessaa hospitaala ni ciisan. Approximately 10% of women with nausea. Tilmaamaan dubartoonni yeroo ulfaasan lolloonchiidhaa fi haqqisaa qaban parsantiin 10 require medication dawaa barbaada. After pretermis eega preterm laborii geesse osoo bakka hin gahin cinimuun eegalu hyperemesis gravidamis second most common reason. Sababni tokkoffaadha pretermidha. Cinimuu bakka hin gahin nama qabuudha wanti itti hospitaala ciisan. Hospitaala dhaqanii ciisan. Kan lammaffaadha immoo haqqisaa heddummaattu kan. Second most common reason for hospital admission during pregnancy. Yeroo ulfaa dubartii wanti itti hospitaala ciiftu tokkoffaan preterm. Lammaffaan immoo hyperemesis kan. Garmalee haqqisaan itti heddummachuu. However, tahullee garuu up to 20% of keeziilee jiran keessaa parsantiin 20 haqqisaa fi lolloonchiin kun until delivery itti fufa. Nausea and vomiting may continue until delivery. Hanga isiin deessutti itti fufuu danda'a. Women who experienced hyperemesis in their first pregnancy, dubartoonni yeroo ulfa isaanii jalqabaa keessatti haqqisaa cimaa kana qaban have high risk for recurrence. Boodallee itti deebi'uunsii shakkiidha. Ulfatti aanu irratti illee kan jalqabaa akkas taanaanis kan lammaffaati. Etiology and risk factoriin isa kanaa maali? Maaltu hedduu haqqisan dubartoota kana godhu? The cause of pregnancy related nausea and vomiting is not clear. Sababni yeroo ulfaa kana dubartiin akka lolloonchitu akka haqqiftu taasisu addaan namaan bahu. Garuu several theory jira. Theory yaada hedduudhaa jira. Although none have been definitively proven. Tokkolleen sirriitti kan mirkanaa'e hin jiru. Yaanni sun. This theory'n kuni bakka shanitti adda baatu. Hormonaalii jira. Psychogenicidhaa jira. Dieteticii. Allergic or immunologic basicii fi Helicobacter pylori infection theorylee kanaa jira. Maal jedhan isaan kana mee tokko tokkoon ilaallu.
Hormonal theory maal jetti? Rakkoo hormooniidhaatiitu isa kana fidaa jetti. Excess or higher biological activity of HCG is associated. Garmalee heddummachuu human chorionic gonadotropiniin hormooniin kun ol ka'uun hojiin isaa ol ka'uu kanaatiitu fidaa. Akkamitti yaada yeroo dhiyeeffatan high HCGs stimulate chemoreceptors jedhu. HCG'n kun ol ka'uun chemoreceptara sammuu keessa jiru sani kakaaseeti brainstemii keessa kan jiru including vomiting centre jiddugala haqqisaadha sammuu keessa jiru san ka haqqisu nama godhu san kakaasaa. This is provided by frequency of vomiting. Kana maaliin mirkaneeffatan isaan egaa yaada prooviidhaatti fide yeroo jedhaniin itti mirkaneessite. Frequency of vomiting peak level of HCG yeroo HCG kun qaama keessatti ol ka'ee nama eegalti waan ta'eef inni kun ol ka'uun sababaa jedhan. Also increased associated with akkasumas hariiroo wanni inni wajjin qabu hydrated form mole jechuun ulfaa sobaa jechuudha. Bakka silaa ilmoon uumamtu sani wanni akka cirrachaa uumamti. Wanni akka firii mukaa jireep laayikii or multiple pregnancy when HCG is very much rise. Akkasumas yeroo ulfii lamaaf akkana ta'e yeroo lakkuufaa ta'e HCG waan ol ka'uuf sababa kanarraa yeroo HCG ol ka'e vomitingiin dhufa sababa kanaafi. Inni biraa high serum level of estrogen jedhan. Hormoonni tokkoffaa HCG jenni kan lammaffaa estrogen ol ka'uudha. Production of nitric oxide via nitrogen oxidase synthesis. Yeroo estrogen ol ka'e nitric oxide dha uumamu. Karaa nitrogen oxidase synthesize irraa nitrogen oxidase ka oomishu sanirraa nitric oxide oomishama yeroo kana haqqisaan dhufu. Sadaffaa progesterone excess jedhaniin sababa hormoonii progesterooniidhaa baay'atuuf. Reduced gastrointestinal motility fida. Progesteroonii yeroo heddummaate sochii nyaanni garaacha keessa deemu kana ni hir'isa. Retention of gastric fluid fida. Dhangala'aan garaacha keessatti walitti qabama. Due to impaired gastric motility waan garaachi kun sirriitti nyaata of keessan oofneef sababa kanaafi haqqisaan dhufti. Other hormone involved hormooniin biraa kan keessaa qooda qaba jedhan warreen akka thyroxine, prolactin, leptin and adrenocortical hormone. Hormoononni kanaa kunillee qooda qaban jedhan. Hormonal theory kana jetti. Theory lammaffaadhaa psychogenicidha. Psychogenic jechuun sammuudhaan sababa ulfa kanan feeneef sababa kanaa jecha jibbanna saniif keessaa baasuudha jecha haqqifti. Due to psychological rejection of unwanted pregnancy sababa sammuun isii ulfa kana diddeef fear of pregnancy sodaa ulfaarraa kan ka'e yookaan immoo fear of labor sodaa ciniimuudha. So it is more common in pre-gravida jedhan. Warreen kanaan duruun ulfaawin irratti wanni baay'atu sodaa ulfaa qabanii takka immoo sodaa ciniimuu qabanii ulfa kanan feene kanaaf haqqisan jedhan. Theoriin biraa Helicobacter pylori infection. Helicobacter pylori infectioniin chronic infectionidha. Dhukkuba ciccimaadha. Helicobacteriin kan garaacha keessa jiru. With Helicobacter pylori may also cause hyperemesis gravidae. Sababa ta'uu danda'a akka garmalee haqqisan nama godhuu danda'a. Bakteeriyaan kun. Theoriin biraa maal jetti? Dietetic deficiency jetti. Hanqina nyaataati jetti. Probably jedhan due to low carbohydrate reserves as it happen after night without food. Halkan osoo nyaatiin yeroo bulan waaniif carbohydratein qaama keessaa gabbu'uuf haqqisaan kun nama dhufaa ganama. Deficiency of vitamin B6 jedhan qaama keessaa yoo hanqinni vitamin B6 gabbu'e vitamin B1 gabbu'e
akkasumas pirootiinii yoo qaama keessaa irrate haqqisaa saniif sababa ta'a jiran. This may be an effect rather than cause. Amma kuni garuu yoo laalle akka waliigalaatti kuni koozii osoo hin tahin rakkoo tahuu danda'a. Dhiibbaa tahuu danda'a malee sababa tahuu hin danda'u. Risk faakteriin maali? Hedduu haqqisaa wantoonni nama godhan. Tokko multiple pregnancy dha. Lakkuu qabaachuudha garaa. Nuulii paaritiidha. Kanaan dura yoonii fi takkallee dahuu baatan. Metabolic disturbance dha. Jeeqamuu chemical activity, chemical reaction qaama keessatti geggeeffamu yoo jeeqame. Asidummaa fi beezummaan imbalance yoo ta'e. History of hyperemesis gravidum in previous pregnancy. Kanaan dura yooniif ulfa dabre irratti haqqisaa hedduu qabaatte kanarratti illee qabaachuu dandeessi. Inni biraa trophoblastic disorder dha. Rakkoo hobbaatii sadi. Trophoblastic kan feetasiin irraa uumamtu sun yoo rakkoo qabaate ulfa sobaa fa'aa yoo ta'a, moolaarii fa'aa yoo ta'a, rakkoon kun jiraachuun haqqisaa saniif sababa ta'a. Inni biraa psychological disorder dha. Rakkoo sammuuti. Jibbuusa. Eating disorder dha kan biraa. Rakkoo nyaataa jechuun anorexia nervosa fa'aa itti yaadanii ifuqqisuudhaa jecha nyaata dhiisuu. Ni qalladda jettee. Woman who did not take multivitamin. Kan biraan maas dubartoota multivitaaminii hin fudhanne. Daughter of woman with hyperemesis. Intala haati isii hyperemesis kana qabdu. Haqqisaa hedduu kana qabdu. Intalti isii illee qabamuu dandeessi. History of motion sickness. Seenaa nama yeroo makiinaadhaan deeme konkolaataa yeroo deemu haqqisu. Takkaa migiriinii qabu. Migiriin hedeekii dhukkubbii mataa cimtuu nama qabu. Gara fuulduraa namoonni kun hyperemesis gravidamii mudachuu danda'an. Amma gaa morning sickness pathophysiological process isaa akkami? Morning sickness yoo qabaatte ganama haqqisiisuu fi lolloonchuusa yoo qabaatte isii tana garam guddata gara excessive vomitingiitti. Rakkisaa gar malee hedduutti guddata. Gar malee haqqisuun kun tokko dehydration fida. Dhangala'aa qaama keessaa gabbuusa. Hemo concentration gabbu hangi dhiigaa. Kan biraa raised blood urea. Uriyaan dhiiga keessatti ni heddummaata. Sababa dehydration dhangala'aa waan qaama keessaa gabbuuf. Fincaan maal tahanii oligourea ta'an gabbu'anii hangi sa'aatii 24 keessatti irraa bahu. Concentrated urine ta'an. Fincaan suni concentration isaa ol ka'a. Maaliif hanqina bishaanii irraa kan ka'e. Low urinary chloride. Chlorideonni fincaan keessaa gabbu'an. Gamanaan kootu excessive vomiting yeroo qabdu starvation dhufa hin nyaattu. Ni haqqisa jettii saniif nyaata sodaattii emaciation mudatti. Huqqachuu. Polyneuritis mudatti. Narviin hedduun miidhamuu jechuudha. Kuni deemee Rinck's encephalopathy fida. Rakkoo narviidha. Jeeqamisa narviidha. Starvationiin kun deemee tiruu irratti ketamboodiin akka oomishamu godha. Ketoosisii. Maaliif qaamni gulukoosii waan dhabeef qaama biraas deebisee caccabsa. Sababa sanirraa ketaniin dhufa. Tiruu irratti rakkoo dhufa ammas. Hepatitisiin dhufuu danda'a. Kana booda keetoon yuuriyaa fincaan keessatti pirootiin yuuriyaa baay'ina saltii kanaan mudata. Pathophysiological change jijjiiramoonni dhukkubni kun fiduu. These are the same as in effect of prolonged starvation and severe malnutrition. Akkuma nama yeroo dheeraa osoo hin nyaanne tureetti akkasumas akkuma nama hanqina nyaataa cimaa qabuuti jijjiiramni nama kanarra dhufu. Liver irratti there is central lobular fatty infiltration without necrosis.
osootiin godaannisan goone faatiin loobii tiruudhaa tana keessa garsee seenti. Kalee irratti faatii degeneration of convoluted tubule. Convoluted tubule bakka silaatti calalamu sun bakka san jeeqa. Which may related to acidosis. Sababa acidummaan qaama keessa baay'atteef sababa acidiin heddummaatteef. Onnee irratti small subendocardial and subpericardial hemorrhage dhiigaatiitu dhufu. Endocardialiidhaan jala maashaa onneedhaa san jala takka immoo pericardialiidhaan jala laayira onneedhaa san endocardiumii epi fi maayoodhaa jira. Pericardialiin ammoo ka isa san guutuu haguugee jiru. Takka endocardialii jalaan yookaan immoo pericardialii jalatti dhiiguun. Brain irratti congestion and potassium hemorrhage in the brainstem. Hundee sammuu irratti waliin rakkachuu dhiphachuudhaan dhufa. Akkasumas dhiiga diddiimaadhaan dhufa. Potassium hemorrhage jechuun dhiigna xixiqqaa gogaa irratti yoo namni faansee dhahee diddiimatu. Resembling that Rinke's encephalopathy ka fidu kana. Rinke's encephalopathy jechuun sammuun sun sababa kanarraa jeeqamti. Ijarratti optic neuritis dha. Optic neuritis jechuun narbiin optikiidhaa sun infileem ta'uudha. And retinal hemorrhage. Retinaan dhiigu. Peripheral nervii irratti narbii fageenya qaamaarra jirtu irratti degenerationiidhaan dhufa. Polyneuritis kan jenneen sana. Narbiin qaamarraa gara fagoo jirtu suni miidhamuudha. Dhiiga irratti hoo rakkoon dhuftu hypovolemiyaa hangisaa gabboo volimiin dhiigaa sun ni irrataa heemoo concentration ni jijjiirama. Qabiyyeen dhiiga sanii hyponatremiyaa mudatti hanqina soodiyeemii, hypokalemiyaa potaasheemii gabbu'aa, hypochloremiyaa chlorine illee gabboo. Increased blood urea uriyaan dhiiga keessatti ni heddummaata. Xuraawaan sun. Hyperbilirubinemia duutuu liver damage. Sababa tiruu miidhamtuu jecha bilirubin leveliin ol ka'a. Ka biraa acidoosisidha. Acidoosisiin pH isaa gabbu'uu jechuudha. pH dhiigaa. Fincaan irratti uriinis oligouriyaa dhufa. Hangi sa'aatii 24 keessatti isiin fincaantu gabbu'aa hammisaa. Increased specific gravity. Ulfaatinni isaanii dabala garuu maaliif concentrate waan ta'eef. Decreased chloride. Chlorideonni fincaan keessaa gad xiqqaatan. Albuminuria. Albuminiin plasma proteinii fincaanii wajjin bahuu eegala. Ketonuria. Ketaniin caccabaan qaamaa fincaanii wajjin baha. Sign and symptoms mallattooleen dubartoota hyperemesis gravidemii qabu. Mallattoon irra mul'atu. Saayiniin manifestation of starvation and dehydration mallattoolee beelahuudha. Starvation jechuun yeroo dheertuudhaaf osoo nyaanne turuu. And dehydration is dhangala'aan qaama keessaa gabbuu mallattoolee tanaan mul'ata. Greater than 5% pre-pregnancy weight loss. Ulfaatina ulfaan dura ture san parsantii 5 ol gad irrata. Ulfaatinuma isii ka duraan ulfa dura ture sanii parsantii 5 gad irratti. Sunken eye. Ijjiti tun keessa bubuutii. Dry tank and inelastic skin. Arrabni ni goggoga. Inelastic skin jechuun gogaan kuni targariin isaa elasticityin isaa harkifachuun suni ni la'affata. Dafee bakkatti hin deemu. Rapid and weak pulse qabdi. Pulsiin isaafistii garuu laaftuudha. Ka biraa low blood pressure qabdi. Dhiibbaan dhiiga isii gabbu'a. Breathe smell like acetone. Acetoonii fakkaata hafuurri fooliin hafuura isii nama osoo hin nyaatin ture. San fakkaata hafuurri isii keessaa. Scant dark urine.
Fincaan amma waa xiqqoo bifti isaatu gurraacha. Sababa asitooniin qaama keessa heddummateef bifti fincaan sanii ni gurraachatti. Hammi isaa xiqqoodha. Kan biraa taakiikaardiyaadha. Pulsiin ol kaati. Dhibbaa ol kutti. Rise in temperature may be noted. Temperature ol ka'uullee yeroo garii ni mul'ata. Jaundice it is a late feature. Mallattoo xumuraati kun amma qaamni biicaa ta'u. Simpitamiin mallattooleen isiin sitti himtu can't retain anything in her stomach. Waanuma takka illee garaa kana keessa, garaacha kana keessa teessifachuu hin danda'u jetti. Uumaa garaa kana keessa nan ta'an jetti. Vomiting occurs through day and night even without eating. Akka isaan guyyaa sittuma oolti halkanis osoo humaallee nyaanne without eating. Thirst, constipation and oliguria. Ni dheebotti, sagaraan itti kukkuyiti, fincaan isii xiqqoo. In severe case, yeroo oniif itti cimte akka isaan sun bifa jijjiirrata. Vomitus is bile. Hadhooytuu qaba. Or blood stained. Takka immoo dhiiga makate. Dhiiga makate akkasitti. Finally, there is manifestation of some booda mallattoolee ring encephalopathy dha. Ring encephalopathy jechuun sababa hanqina qaama keessa jiru kanarraa sammuun dalaguu dadhabuu, drowsiness, nystagmus, and loss of vision. Drowsiness mugu. Nystagmus ammaas akka nama dunquqqoo ta'u. Amammochuu san osoo hin tahin waan akka illee dhagahuu dadhabuu. Loss of vision qabdi. Humaa ijaan arguu dadhabdee sanboota kooma yerootti cimti. Finally. Sensitive to odor in their environment. Foolii tana gar malee dhageessi. Kan as jirtu foolii kasiisan jettee asii argiti. Sensitive to odor in their environment. Hyperolfactionidhaan jira. Narvii waasuuftu sun gar malee kakaati. Vitalism jechuun waa tufaa oolti hancufatana. Symptom can be aggravated by mallattoon tun yeroon isiin itti hammaattu by hunger yeroo beeluutti, by fatigue yeroo dadhabde, perinatal vitamin yeroonii fi vitaminoota fa'aa fudhatte, iron containing waan ironii qabaa fa'aa yeroo fudhatte itti hammaatti mallattoon tun. Investigation and evaluation qorannaaleen dubartii tanaa godhamtu maali? Measurement of wantoonni safaru, weightii, ulfaatina ni irratti jenna, blood pressure gabboo jenne, heart rate ol kaati, respiratory rate ol kaati, serum electrolyte ilaalla, jijjiirama hyponatremia fi hypokalemia sana, urine analysis fincaan isiin ilaalla, ketanii fa'aa, proteinii fa'aa. Inni biraa ultrasound kuni computer. Kan biraa blood urea nitrogen dha. And creatine level. Kuni ol ka'aa dhiiga keessatti complete blood count dhiiga isaanii isiidhaan ilaalla. Hematocrit, hemoglobin, liver function test, thyroid illee ilaalla. Thyroid function test, hormoonii fayyaa qabaachuu fi akkasumas calcium level, ECG, electrocardiography onneedha. Diagnosisiin isii the pregnancy is to be confirmed first. Jalqaba ulfaatamuu isii beekamuu qaba. Hyperemesis gravidam jechuudha. Yeroo ulfaasa. Thereafter, some booda all associated cause of vomiting are to be excluded. Wantoonni sababa haqqisaa kanaa ta'uu dandayan are to be excluded. Adda bahuu qabu. Kani duraan ibsame. Wantoonni sababa haqqisaa ta'uu dandayan. Ultrasonography is useful. Ultrasoundiin barbaachisaadha. Maaliif? Not only confirm pregnancy, ulfa qofa mirkaneeffachuuf miti, but also to exclude other cause of vomiting, sababoota haqqisaadhaa kabiraa adda baasuudha. Kanneen akka obstatrikiidha. Obstatrikiin
Yeroo jennu ulfa saniin kan wal qabatu hydated form mole jedhamu. Ulfa sobaatiitu jiramu. Multiple pregnancy jedhamu. Lakkuudhamu. Akkasumas gynecological problemidha jira. Rakkoo reproductive problemidha. And surgical or medical cause. Rakkoolee fayyaadhaa ta'an wal'aansa barbaaduu fi baqaqsuu barbaaddu fa'a. Isa san adda baasuudhaaf ultrasonograafiin barbaachisaadha. Inni biraa saayiniin isin bitamiin jiraachuu qaba mallattooleen sun. Excessive vomiting sun. Common criteria ulaagaan the common criteria for diagnosis is waa sadii. Tokko persistent vomiting dha. Haqqisaa addaan hin dhaabbanne yoo xiqqaate guyyatti marsaa 3 ol haqqidha. Weight loss greater than 5% of pre-pregnancy body weight. Kiiloo isii ta duraanii san parsantii 5 ol yoo nii fi gad irrifte. Jechuun kiiloo 3 fi kana yoo irrifte jechuudha. Ulfaatina isii ka duraanii san parsantii 5 irrifte jechuun yoo kiiloo 3 fa'aa irratte. And ketonuria are related to other cause. Fincaan keessa ketanii yoo mul'ate sababa waan biraa kan ta'iniin. Deemmiin fa'aa yoo jiraate ketaniin mul'achuu danda'a. Kan sababa biraan ta'iniin. Differential diagnosis wantoonni kanaan wal fakkaatan kanatti adda baasuu qabdu. Other cause of vomiting can be sababoonni haqqisaa fiduu danda'an. Ka biraa obstetric and gynecological cause fi medical and surgical cause jennee adda baasuu dandeenya. Obstetric and gynecological ka ulfaa fi qaama hormaa taasanii wajjin wal qabatu. Molar or multiple pregnancy ulfa sobaatii fi akkasumas lakkuufaa yoo qabaatte. Acute fulminating preeclampsia. Preeclampsia ta'uudhaa yoo deemte itti cimuudhaa ka deemu. Preeclampsia jechuun warreen gaggabnitti dhufu booda yeroo itti deeme eclampsia seena. Kun amma fincaan keessatti pirootiin yuuriyaan mul'ata. BP'n ol kaatee. Twisted or complicated ovarian tumor. Kaansariin ovaariidha. Ta waliin maramte yookaan immoo ta wal xaxxee yoo jiraatte. Red degeneration of fibroid. Fibroid jechuun kunillee gosa tuumariidhaa keessaa siistii irra guddoodha. Kanii badaa deemuu jiru. Bakka irra jiru san balleessaadha. Saayiziin isaa ballachaa ka deemu jiru. Sababoonni haqqisaa fiduu danda'an ka biraa medical and surgical cause'iin intestinal infestation yoo marrimaan kana keessa maxxantuun jiraatte. Raammoon parasitoosii jechuudha. Parasaayitii yoo jiraatte. Pyelonephritisiidha. Ka biraa rakkoo kaleedha. Hepatitis rakkoo tiruudhaati. Appendicitis inflammation of appendix marrimaan tirfiidhaa ka jansan. And peptic ulcer rakkoo garaachaati. Madaa'uu marrimaanii fi garaachaa. Intestinal obstruction marrimaan guduunfamuu takka immoo cufamuu. Cholecystitis gallbladder yooniif cirrachi keessatti uumamu. Inni biraa gallbladder disease dhukkuba ujummoo hadhooytuudha. The principle in the management is yeroo nama kana wal'aannu qajeelfamni maal jedha? Principle isaa to control vomiting haqqisaa san to'achuudha. To correct fluid and electrolyte imbalance. Jeeqamuu dhangala'aa fi electrolyteidhaa san sirreessuuf to correct metabolic disturbance jijjiiramuu qaama keessaa san acidoosisiidhaa fi takka immoo alkaloosisii acidii ta'uudhaan takka immoo beezii ta'uu san sirreessu. To prevent serious complication of severe vomiting. Rakkoolee xaxaa booda haqqisaan cimtuun booda fiduu dandeessu san ittisu. Kaayyoon galmi guddaan. Goal of treatment in Kenya reduce symptoms through change in diet. Mallattoo sanii irraa saphisuu, irraa fooyyessuu karaa nyaata jijjiiruudhaati. Takka immoo naannoo jirtu san jijjiiruu.
or by medication dawaadhaan wajjin. Correct complication of nausea and vomiting rakkoo lollonjiidhaa fi haqqisoo fiddu san sirreessuu. Minimize fetal effect rakkoolee haqqisaadhaa fi vomitingiin sun daa'ima sanirra fiduu dandeessu hir'isuudha. And their treatment akkasumas wal'aanuudha wajjin. Initial approachiin jalqaba eessarraa kaana. Yeroo nama kana wal'aanuu deemnu generally treatment is begin with advice about diet. Waa'ee nyaataa gorsuurraa kaana. Avoidance of trigger waan itti hammeessaa san irraa ittisuu. And non-pharmacological intervention wantoota dawaa qorichoota waan qoricha hin tahin kan akka mala aadaa fa'aadhaan acupunctureedhaa fi acupuncture jaaniin kuni aadaa chaayinaadhaatti acupuncturein shukkuumuudha harka kana fa'aa akkanatti gad qabanii shushukkuumu harka kana fa'aa keessa. Acupuncturein ammoo waan akka sibiilaa qaqqaraa qaama kanarratti akkana diddiranii attentionii isii tanaa haatu. Kana mala aadaadhaati. Oral or rectal medication are added if symptoms do not improve. Wantoota kana gootee yoo mallattoon sun fooyya'uu baatte dawaa afaaniin takka immoo rectaaliidhaan kennuuf ni danda'ama. Non-pharmacologically avoidance of trigger waan itti hammeessaa san eeggachuu yoo foolii hin dandeenye foolii san baqachuu. Magaalaan tun guutuu yoo itti ajooytu taate baadiyyaa baasu. Behavioral modification kan biraa amala fooyyessuu. And psychological support or counseling sammuu isii tana jajjabeessu gorsuudha. Inni biraa daayitiidha. Nyaata irratti gorsita. Pharmacologically nama rakkoo tana qabu dawaan ati kennituu fi intravenous fluididha jalqaba dhangala'aa karaa itti dhiigaatiin kennuuf. Rehydrate with normal saline, ringer lactate or dextrose water. Dextrose saline. Dhangala'aa kana 100,000 ml 80 hours sa'aatii 8 ml kuma takka kennanii. Supplementation of electrolyte akkasumas electrolytota qaama keessaa gad irratti san bakka buusuu fi sodium and potassium fa'aa. Supplementation for lost vitamin yoo hanqina vaayitaaminii qabaatte isa san bakka buusuu fi pyridoxine takka immoo doxylamine, thiamine, folic acid. Pyridoxine vitamin B6 dha. Thiamine vitamin B1 dha. Folic acid vitamin B9 dha. Kana bakka buusuu fi glucose to correct ketoacidosis ketanii jiru san sirreessuudhaaf glukoosii kennaniif. Dhaba glukoosiitiif qaamni faatii fa'aa caccabsee ketaniin dhufe. Kanaaf glukoosii kennaniif. Diraagiin dawaano calorie replacement anniisaa qaama keessaa gad bu'e san bakka buusu. Akkam godhan add 40% glucose 40% viyaalii 2 fuuteeti baagii tokko naqxaaf. San booda add vitamin B complex 2 ampoule in each bag. Akkasumas vitamin B12 vitamin B complex ampoolii 2 baagiitti naqxaa fi gulukoosii sanii wajjin dhangala'aa wajjin kennamu. Manaajimentiin guddaan antiimeetikiidha. Haqqisaa san dhaabuudha. Chlorpromazine dawaan kennamu. Chlorpromazine miligiraama 12.5 irraa hanga miligiraama 25 lilmeedhaan AM'dhaan BID ganamaa galgala until vomiting is controlled. Hanga haqqisaan sun irraa dhaabbatutti. Then PO jijjiira. Kan booda ka afaaniif godhan. Yookaan metoclopramide antiimeetikiin gosa hedduu jira. Metoclopramide yoo taate miligiraama 10 AM'dhaan kennanii fi ganamaa galgala. Pyridoxine hydrochloride. Pyridoxine hydrochloride miligiraama 20 guyyatti afaaniin kennamu.
Afaaniin fudhachuuf garuu haqqisaan sun dhaabbachuu qaba. 25 miligraam of promethazine. Promethazine yoo taate immoo miligiraama 25 sa'aatii 8 kennanii fi for 24 hour. Sa'aatii 24. Inni biraa vaayitaamina. Vaayitaamina keessaa pyridoxine, vitamin B6. 10 to 25 milligram every 8 hour. Sa'aatii 8. And doxylamine 25 milligram at bedtime. Yeroo rafuu deemtu. And 12.5 each in morning and afternoon. Ganama ammas yeroo lafaa kaate miligiraama 12.5 fudhatti. Sa'a boodaas. Thiamine miligiraama 100 guyyaa 3 fudhatti. For 3 days. To prevent the possibility of drinking encephalopathies and drowsiness faan sun akkatti hin dhufu. Koomaa fa'aa keessa kan seenne. Naastigmasiin sun faan akkatti hin dhufne thiamine fudhatti. Inni biraa gingariidha. Ginjibili. Ginjibili by stimulating gastrointestinal tract motility. Garaacha kana sochii isaa waan kakaasuuf and stimulating flow of saliva. Gororri kun akka yaa'u waan godhuuf. And bile and gastric secretion kana waan kakaasuuf garaacha deemuu dide san kakaasa. Kanaafuu akka gad deemu akka ol hin deebine. Inni biraa antihistaminiidha. Antihistaminiin histamine 1 receptor antagonistiidha. Hedduu kan fayyadamu. Dawaa haqqisaadha. Most commonly used antihistamine is doxylamineidha. In combination with pyridoxine wajjin walitti daballee kenninaaf. Antihistamine kana vitamin B6. Others include warreen biraa immoo antihistamine keessaa kan fayyadaman meclazine, dimenhydrinateidhaa fi diphenhydramine fa'aadha. Use independently kana kopha fayyadamu. Yoo immoo doxylamine taate pyridoxineidhaan wajjin fudhatti. Antiemetikii keessaa kan biraa serotonin antagonistiidha. 5-HT3 serotonin antagonistii warreen godhan. Ondansetron, granisetron fi dolasetron selective serotonin antagonist of the 5-HT3. Adjective therapy haqqisaa dhaabuu kana cinatti dawaan dabalataa kan gargaaruuf acid reducing agent fa'aadha. Wantoota aasidiin garaacha akka hedduun oomishamne hir'isan kan biyyuus dhiyaas adjective therapy dabalataan fudhachuu ni danda'a wajjin. Fakkeenyaaf antaasidii fa'a. Ka asidii garaacha san hin baabsisu. H2 blocker, histamine 2 receptor blocker, cimetidine fa'a. Proton pump inhibitor, omeprazole fa'a. Combined with antiemetic therapy result in significant improvement. Mallattoon sun akka irraa fayyitu godhu. Antiemetikiidhaan wajjin yeroo kennamedha. Antacid containing aluminum or calcium for acid reflux in the heart valve. Dubartiin sun yoonii fi singiggoo qabaate, gubaa lapheedhaa yoo qabaate, asidiin garaachaa yoo ol deddeebi'e, antaasidii keessaa akka hin fayyadamna ka aluminum keessaa qabu yookaan immoo ka kaalshiyam qabu fayyadamna. H2 receptor antagonistii kan nuti fayyadamnu ranitidinii fi cimetidine fa'a. Which appear to be safe during pregnancy. Yeroo ulfaa seefii ka ta'e. Hydrocortisonis in case of hypotension yoo jiraate takka intractable vomiting haqqisaa addaan hin dhaabbanne yoo taate hydrocortison illee ni kenninaaf. Miligiraama 100 takka IV'dhaan in the drip dhabdhabiidhaan. Given in case of hypotension yoonii fi blood pressure gad bu'e akkasumas in intractable vomiting dubartii qabdu haqqisaa
addaan hin dhaabbanne tahuu huutu interactable jechuudha. Oral method prednisolone is also used in severe case. Yoo garmalee itti cimtuu taate afaaniin illee kennuufii ni dandeenya prednisolone. If she become anxious, yoo isin garmalee cinqamu jiraatte sedation illee ni kennaniif. Hawaalee tasgabbeessu. Interal tube feeding dha. Amma haqqisa jirtii kanaafuu tuubboodhaan. And the total parenteral nutrition should be considered. If IV therapy is not successful, yoo karaa hidda dhiigaatiin kenninuuf kun gayaa tahuu baate tuubboodhaan NG tuubiidhaan kennuufii ni dandeenya. In reducing symptom and there is still caloric deficit. Yoonii fi karaa hidda dhiigaatiin yeroo kenninu san mallattoon irraa fooyya'uu didde akkasumas hanqina anniisaadhaa hanqina kaalooriidhaa san sirraahuu yoo dide tuubboodhaan kenninaaf funyaanii NG tuubiidhaan. Order urine test twice a day for specific gravity. Guyyatti yeroo lama fincaanisii qoratamuu qaba. Maal asetoon suukariidhaa fi pirootiiniin keessa ni jiraayi. Measure intake and output of fluid. Hanga isiin fudhattee fi waan isiin baatte vomitingii san dabalatee. Asirratti wanni ati beekuu qabdu. If vomiting is ceased for 24 hours. Yoonii fi sa'aatii 24 haqqisaan sun irraa dhaabbate oral fluid can be started. Afaaniin dhangala'aa fudhachuun ni eegalti. If this is tolerated, yoo dhangala'aa afaaniin fudhachuu dandeesse, high carbohydrate diet may follow. Carbohydrate gurguddaa ni kenninaaf. Waan mimmi'aawu. Then normal food is gradually introduced. San booda nyaanni duraan isiin nyaattu suni xiqqoon dabalamaafii deema. And IV therapy will be discontinued. Waan karaa dhiigaatiin kennuufi jiru san irraa ba'a. Indication for termination dha jira. Warreen ulfasan irraa baasuu qabu. Persistent severe vomiting after 1 week of treatment. Torbaan tokko guutuu dawaa kanatti godhanii yoo irraa dhaabbachuu dide. Pulse is persistently above 100. Pulsiin tun dhibbaa ol malee gad deebi'uu yoo didde. Temperature persistently above 38. Temperature yoo 38 ol hude. Systolic blood pressure inni silaa gara gubbaadhaa lakkoofsi guddaan suni yeroo hunda 90 gadi yoo ta'e. Jaundice or bile urine. Yoo halluun isii biicaa taate takka fincaansii keessa yooniif baayiliin jiraatte. Addooytuun sun. Anuuriyaa absence of urination yoo qabaatte. Fincaan yoo dhabamu. Absence of chloride urine. Chloridein fincaan keessa yoo jiraachuu baate. Persistent albuminuria. Garmalee pirootiiniin kun yoo heddummaate fincaan keessatti high blood urea. Dhiiga keessatti yuuriyaa yoo heddummaate akkasumas retinal hemorrhage. Ija tana gara duubaatti yoo dhiigni jiraate yookaan rinks encephalopathy mallattooleen drowsiidhaa sun nystagmus sun akkasumas koomaa sun yoo fooyya'uu didde indication for termination. Method of termination akkamitti baasanii if pregnancy is less than 12 weeks vaginal evacuation. Yoonii fi ulfi sun torbaan 12 gad taate karaa vaginaatiin keessaa dhiiga san dhiquu danda'a. Lamaffaadha abdominal hysterectomy dha. Yooniif if pregnancy is more than 12 weeks torbaan 12 ol yoo hute nitrous oxide dhaa fi plus oxygen fayyadamneeti anesthesiaadha fayyadamne abdominal hysterectomy muranii keessaa baasu karaa garaati. But not agent that affect liver as halotiin. Anesthesia yeroo fayyadamnu wantoota akka halotiinidha kan tiruu miidhamfaa fayyadamuu qabu. Nitrous oxide dhaa fi oxygen fayyadamuu qabu. Kabiraa prostaglandin cannot be used. Prostaglandin hin fayyadamu. Maaliif? It will aggravate vomiting. Haqqisaa tana hammeessa waan ta'eef.
Complication dhufuu dandeessu maali? Dubartii tanarra. For mother anemia dhufuu danda'a. Hanqina dhiigaa, hyponatremia akkasumas hanqina soodeemiidha. Wrinkle takkaa beeribeerii, hanqina vaayitaamin B3, deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis jechuun hiddoota dhiigaa karaa lafeetti gad aanan keessa thrombosiin uumamu. Hypoglycemia, hanqina gulukoosii mudachuu, jaawundiis, qaamni biicaa ta'uu, depression, garmalee cinqamuu, malnutrition, hanqina nyaataa, metabolic acidosis, asidimmaan qaama keessa baay'achuu, metabolic alkalosis. Yeroo garii asidiin qaama keessaa gad buutee beezii ta'a. Esophageal rupture. Haqqi osoo jechaa ooltuu esophagesiin kun waan dhoofuu danda'a. Dubartii tanarra haqqi isaan yoorra turte rakkoolee tanaatii turre dhufuu danda'a. For the infant ilmoo sanirra rakkoon dhufuu dandeessu. Low birth weight yeroo dhalattu ilmoo kiiloosii gad buutuu ta'uu dandeessi. Small for gestational age umrii isii sanirra xiqqoo. Kan silaa 30 20 fa'aa fakkaata. Preterm osoo bakka hin gahin dhalachuu. Have 5 minutes Apgar score less than 7. Apgar scoring si yeroo ilaallu 7 gad ta'u. Daqiiqaa 5. Daqiiqaa 5 yoo ilaallu 7 gad jirti. Ol hin fooyyooytu. Ilmoon sun du'uu dandeessi. Kanaafuu hyperemesis gravidamin waan hangammaa ilaalle kana amniotic fluid disorder guyyaa biraan ilaalla.